Akkamitti hordoftoota YouTube gaaddisa barnootaa tooftaa addaa tokko qabaniiti kan isiniif deebine. Tooftaan kun barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 8 qabee akka kutaa 12 fudhatan akkasumas barattoota fireeshmaanii Ingiliffaa barataniif kan gargaaru ta'e jechuudhaan isinii qabadee dhufe. Tooftaan kunis maal yoo jettan, fakkeenyaaf qormaata biyyaalessaa qormaatilee garaagaraa irratti akkuma beekamu barnoota Ingiliffaa irratti paaseejiiwwan yeroo hunda itti deebi'anii kan dhufan ta'uu namoonni beekaa. Kana wajjin wal qabatee akkamitti paaseejii kana hojjechuu akka dandeenyu, paaseejiin kun maal qabatee akka dhufu, gaafilee akkamii akka qabatee dhufu fi akkamitti akka deebisuu dandeenyu kan jedhu tooftaalee ijoo ta'an qabadee isinii dhufeetiin jira. Na hordofaa, na faana bu'aa. Haa eegallu. Jalqaba paaseejiin tokko gaafilee haga murtaa'e qaba jechuudha. Gaafileen paaseejii tokko keessaa bahuu danda'an tokko gosoota gaafilee sana yoo ilaallu tokko main ideaadha yookaan team question. Gaafilee main idea yookaan team question jechuudha. Gaafileen kunis gaafilee kana keessatti akkamiin nu gaafata jennee wanni nuti irraa eenyu. This question is asked for overall purpose or the main idea of the passage. Main idea passage kana yookaan kaayyoon passage kana akka waliigalatti maali jennee gaafachuu danda'a jechuudha. Ergaan inni kannu ergaan passage kana maali jennee gaafachuu danda'a. Main idea isaa maali? Main idea tokkoon tokko paragraafii nu gaafachuu danda'a asirratti. Main idea paragraafii lammaffaa maali? Himni ijoon yookaan ergaan waliigalaaf paragraafii lammaffaa tokkoffaa maali jee specific godhee nu gaafachuu danda'a jechuudha. Yookaan ergaa waliigalaa jee nu gaafachuu danda'a. Kun maal jedhama? Main idea question or team question jedhama jechuudha. Gaafilee saniif deebii akkamitti qaninaa? Gaafii akkatti deebii argannu after reading erga dubbisnee xumurree booda paaseejichi xumurree erga dubbisnee xumurree booda summarize goona. Akkamitti summarize goona? The main point in your own words. Main point wantoota main point jettanii yeroo dubbiftan san himni ijoon keeyyata kanaa yoo kami, himni ijoon keeyyata kanaa lamaffaa yoo sadaffaa yoo jettanii erga dabaabachaa dubbiftaniif xumurtan booda summarize gootu. Maaliif deebitanii himoo ijoo keeyyata tokkoffaatis jechoota ifii beeytaniin waan ifii beeytanii jijjiirrattanii maal gootanii himni ijoon keeyyata kanaa kana, himni ijoon keeyyata kanaatis kana, himni ijoon keeyyata kanaatis kana jettanii afaan ifii beeytanitti jechoota ifii beeytanitti jijjiirrattu jechuudha. San booda look for answer that reflects summary. Wantoota itti summarize ittiin goote kana faana hordofee deemtee gaaffii filannoo keessa ilaaltaa jechuudha. Gaaffiin lamaffaan kan biraa dhufu kan biraa gaaffiin paragraafii yookaan paaseejii tokko keessaa bahuu danda'u akkami gaafilee detail question jedhaman jechuudha. Gaafileen kun detail question jechuun directidha hima keessa jira, directidha paaseejii keessa jira, directidha paragraafii inni keessa si gaafate san keessa jira jechuudha. Okkee namni akkuma beektan paaseejii fi paragraafiin garaagarummaa akka qabu nu beektu, namoonni beektu yaada. Namoonni hin beekne kan yeroo taate paaseejii jechuun paragraafii hedduu kan of keessa qabatee jiru jechuudha. Paragraafii jechuun ammoo tokkoon tokko paaseejii ijaaruuf gargaaru sin jechuudha. Paragraafiiwwan jidduu gaappiiwwan akkasii jiran san gaappii godhaa tarreeree walitti siqanii barreeffamanii erga jedhan booda haga tarree 5 wayii takka eega tarreeffamanii booda jidduutti gaappii dhiifamee keewwanni lamaffaan paragraafiin lamaffaan eegalaa jechuudha. Tooftaan sun paragraafii jedhama. Ammoo paaseejii jechuun hunduma isaa jechuudha gubbaa kaaseen gadiitti waan ta'eef paaseejiin erga wanta bal'aadha. Wantiin ammoo main idea tokko qaba. Garaagarummaan isaanii paaseejiin main idea haga paragraafiin heddummaatu qabaachuu danda'a. Yoo paragraafii 7 ta'e main idea 7 qabaachuu danda'a jechuudha baay'eeti. Garuu paragraafiin tokko main idea tokko qofa qaba. Waliigallee akkasi gaafileen paaseejii tokko irraa bahuu danda'an kan biraa inni lammaffaan immoo gaaffii detail question jedhamutu ba'a jechuudha. Gaaffiin kun akkamiin nu gaafata jennee wanti nuti eenyu This question is specific information or detail from the passage.
maal jennu gaafata fakkeenyaaf mee paaseejiin tokko waa'ee aadaa uummata Itoophiyaa jedhu barreessee jira jennuu fakkeenya fudhannee jirra. Aadaa uummata Itoophiyaa kana keessatti uummattoota bakka naannolee garaagaraatu jira jechuudha. Warra Dabuub jira, Tigraay jira, Amaaraa jira, Oromiyaa jira, naannolee garaagaraa akkana jira jechuudha. Naannolee kana aadaalee naannolee kanneen hundaa'uun ibsa. Fakkeenyaaf aadaan uummata Dabuubii yookaan uummata Kibbaa akkanatti kana guddataa jira. Yookaan aadaaleen akkana aadaalee kana keessaa uffannaan fuudhaa fi heerumni maaliin badaa dhufan. Baduu kanaaf sababa ta'e maali? Jeesi gaafatu danda'a fakkeenyaaf gaaffii diiteeyil keeshin jedhamu keessatti baduu aadaa fuudhaa fi heeruma uummata Dabuubii yookaan uummata warra Kibbaa keessatti aadaa fuudhaa fi heerumaa kan akka baduu godhe maali? Jeesi gaafachuu danda'a. Kun daayirekti keeshinidha. Maaliif dhahiteetuma naannoo aadaan uummata Dabuubiitti bade jedhu san fuudhaa fi heerumaa bade jedhu san dubbiftaa jechuudha. Wantoonni sababa ta'an naannolee isaan itti badan jedhu san jira jechuudha. Kanaaf daayirekti keeshin wanni jedhamaniif kallattumaan dhahitee paaseejii naannoo san keessa dubbiftee sababa kanaatiif badee jedha. Jee kallattumaan argattaa jechuudha. Kun diiteeyil keeshin jedhama. Okay. Akkasuma jechuudha kunuudhaan refersi back to the relevant section kutaalee relevant godhee inni nu keessaa nu gaafate san keessa dhahineetuma refer goonaa jechuudha. This is direct question. Gaafiin biraa asirraa bahuu danda'u gaafii akkamii? Gaafiin biraa qabuu danda'u inference questionidha. Kan ammata xiyyeeffannaa guddaa barbaadu. Isiin tun inference question jettu tun maal barbaaddi? Thinking barbaaddi jechuudha. Loojikii san jechuudha. Critical thinking san barbaaddi jechuudha. Maaliif directly hin harkattu. Directly dhahitee paaseejii san keessa dubbistee harkachuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf aadaa kana ilaalchisee aadaa uummata Tigraay kana ilaalchisee maal konkluud goota? Maal konkluud gochuu dandeessa? Fakkeenyaaf aadaan kun hunda aadaa ulee kana hunda ibseemi. Kana booda maal siin jaa aadaa uummata Tigraay kana ilaalchisee wanti ati konkluud gochuu dandeessu maali siin jaa? Yookaan karaa biraatiin fakkeenya biraa yoon isinii dabale namni tokko fakkeenyaaf yeroo interview gaafatanii yeroo interview dhiyeessan fuula namaa keessa ilaaluu hin danda'u jechuudha. Yeroo nama biraatii waliin haasanis fuula namaa keessa ilaaluu jechuudha. Kanuma lafa ilaalaa waan karaa biraa sirraa ilaalaa. Amaloota namoota akkanaa kana ilaalchisee ati maal konkluud gochuu dandeessu siin jedhama fakkeenyaaf akkanaa jechuudha. Bifa kanaan si gaafataa inni kun critical thinking jechuudha. Gaafilee gadi fagoodhaan xiinxaluu nama barbaachisuudha. Gaafilee kanaaf deebii akkamitti kennuu dandeenya? Think about the implication of the text and how the different elements related. Look, hinti passage san hinti godhatteetuma yookaan wantoota inni irraa si gaafate san hinti godhatteetuma maal goota filannoolee keessa deeyitee critically think gootee akkasitti grasp gochuu dandeessi jechuudha. Gaafileen biraa bahuu danda'an asirraa gaafii vocabulary in context questionidha. Kun gaafilee vocabulary jechuun gaafilee jechoonni kun maal bakka bu'e yookaan jechoota akkanaa kana jechuun maal jechoota jala sararanii yookaan gurraachoomsanii kas irraa nama gaafatan san jechuudha. Okay, jechoota kanaaf deebii akkamitti argachuu dandeenya? How to the answer of this vocabulary word or vocabulary statement. Don't really on the memorized. Bakka kanatti wanti si yaadachuu qabdan fakkeenyaaf jechicha san kana duraas hiikkaasaa kan beektu fayyadamaa kan turte wantoota garaagaraatti keessatti argaa kan turte haa ta'u garuu yeroo paaseejii san keessa dubbiftu akkaataa contextual meaningidha yookaan hiikka galumsa isaatiin ilaalta malee akkaataa sammuu keessatti hiikkaa jechaa kan beektuun ilaaltu jechuudha. Wanni kan nama shawwadu bakka kanatti kan nama shawwadu maali? Jechoota sanatti hiikkaa isaanii beekta. Garuu jechoota namni hiikkaa isaa beeku san fakkeenyaaf kanarratti muuxannoo waan irraa argirraa yoon isin hime gaafilee akkasii gaafa nama gaafatu filannoo aarra kaayaa jechuudha. Aarratti kam siin jaa jechoota ati memoraayizdi ta'an sammuu keessa beektu san dafeeti filannoo aa fi baarra kaayaa jechuudha. Akka namni shawwadamuufi. Bakka kanatti gaafileen akkasii vocabulary wordisiin keessiniin gaafa nama gaafataman waa'ee sammuu keessa beektutti dhiifta. Maalirratti hundooyita? Only based on the what? Contextual meaning according to the passage. Akkaataa paaseejii san keessa dubbifameen hiikkaa isaatti tilmaamta malee
hiikkaa ifii sammuu keessatti beektu saniin ceetee daftee deebiitti martu jechuu barbaadeeti. Okay, gaafiin biraa taphatu maali? Awutariidha. Awutar parpas yookaan point of view keessiin jedhamti. Gaafiin tun maal jechuudha? Fakkeenyaaf barreessaan paaseejii kanaa kaayyoon isaa maali? Barreessaan paaseejii kanaa ergaan isaa maali? Faayee yerootti nama gaafatu godhatanii jirtuumi. Outer purpose or the point of view keessiin jedhamti gaafiin akkasiisan. Gaafiin akkasiisaniif deebii kamitti kan nu dandeenya? Kun maal hundaa attituudii namicha barreessaa saniiti yookaan awutarii saniiti jechuudha. Awutarii san barreessa ilaalcha inni qabu irratti hundooyti. Fakkeenyaaf waa'ee aadaa Itoophiyaa tarii fudhannee fudhannee ilaalle aadaa Itoophiyaa irratti inni aadaa Tigraayis ni ibsa, aadaa warra Dabuubis yookaan Kibbaas ni ibsa, aadaa warra Oromiyaa ni ibsa, Amaaraa ni ibsa, akkana Guraagees ibsaa deemaa jechuudha. Aadaalee ibsu kana keessatti ilaalchi inni uummata kanaaf qabu, aadaa kanaaf qabu yookaan aadaa akkanaa kanaaf qabu maali? Siin jeesi gaafata waan ta'eef ilaalcha poozitiivii qaba moo negatiivii qaba moo akkamii qaba kan jedhu si gaafachuu danda'a jechuudha. Kun maal jedhama? Gaafilee outer purpose question jedhamti. Gaafiin biraa paaseejii tokkorraa nama gaafachamuu dandeessu gaafilee biraa maali? Function question jedhamti. Gaafiin kun gaafii function questioniiti. Maaliif akkamitti gaafata gaafii kanarraa wanta ta'eetu akkamitti na gaafata jetteeti tilmaamuu qabda jechuudha. Gaafiin function question jedhamtu akka inni itti si gaafatu akkamii? About the role of particular paragraph. Maal jee fakkeenyaaf yoo argitanii jiran kaayyoon yookaan ergaan keeyyata sadaffaa maali siin jedha? Ergaan keeyyata sadaffaadhaa maali? Function question jedhamti jechuudha gaafiin akkasii. Ergaan keeyyata jaffaa maali siin jechuu dandeessi. Akkana jeesi gaafachuu danda'a. Maali godhe? Specific keessa godhe paragraafii tokko select keessa godhe ergaan isaa maali siin jechuu danda'a. Kun function question jedhamti. Gaafii sanitti beekame kanneen how to answer this question after identifying the section. Erga fakkeenyaaf paragraafii kana yookaan iddoo kana yookaan sentencesiin kana jeennetti nu baase booda consider how to it contribute to overall message or arguments of the passage. Ergaa message sanii yookaan erga paragraafii inni nu gaafate yookaan erga himanni nu gaafate san overall gochuu kan danda'u filannoo keessa barbaannaa jechuudha. Kan hunda isaa hammachuu danda'u. Akkasitti deebisii argachuu dandeenya jechuudha. Gaafiin biraa kan kana keessatti argamu paaseejii tokko keessaa bahee nama gaafatamuu danda'u evidence question jedhamti. Gaafiin tun akkamiin nama gaafatamti? This refers to identify the parts of passage that support the claim made in question. Maal jechuun evidensii barbaada. Supportive questionii. Fakkeenyaaf wanta tokko ibsee jedhee fakkeenyaaf for example akkana fakkeenya isii kana jechoonni fakkeenyaan kennaman san isa gamana jiruuf maali? Supportiveidha. Gaafilee akkasiin nama gaafata. Supportiiviin kun deebii ta'uuf jechuudha. Supportiivuuf tanaatu jechoota inni si gaafate yookaan hima inni si gaafate saniif deebii ta'a. Gaafiin akkasii evidence question jedhamti. Go back to the passage. Akkamitti beekonna gara paaseejiitti deebineeti supportive evidence barbaannaa jechuudha. Supportive evidenceoota barbaannaa jechuudha. Therefore faa, but faa, for example faa wantoota akkasiisaniiti kanaan wal qabsiisee irra jaalatti wantoota kanaan wal qabsiiseeti evidensii sii kanna. Saniif look for a specific quote or example that related to question. Gaafii sanii related kan ta'u fakkeenya therefore akkana jee conjunctioniiwwan kanaan faa si ergaa si tuqaa achirra deemteeti evidence questionii deebii argachuu dandeenya jechuun barbaada. Wantoota akkana kanaaf tooftaalee kana kan kanarrallee fooyya'aa ta'anis hedduu qabaddee ni dhufa. Akkasumas paragraafiiwwan fakkeenya paragraafiiwwan dhiyeessee paragraafii tana keessa gaafiin tun evidence questionii dhagee fuulduratti isiniif hin dalagaa. Waliin jirraa like, subscribe, share gochuudhaan na bira dhaabbadhaa na gargaaraa jechuun barbaada. Akkasitti hamilee walii taanaan hojjechuun uumaan qollaaliidha.
nagatti nagaa waliin